بسم الله الرحمن الرحيم ورّي هوّي قرآن قرأوا قبدن هندي كيسن بقى جمدن إيرا شمران نمني قرآن ربي هنجلن هنجرو أمو نمني هدون قرآن قرأون جبا اتفكات إراتا أجر نوتيس بفا يرو وجه والفكاتا أما ياواتهن مدرسة صباح قبي أفان أربادا لينجسو إرتي أرقما مدرسة صباح جتشون إسا كان لكوفسي سنتين قلماو دن ديسان مو إسا كان جتشو دوا سقل دقدم قد جها دوا إرتي يو بالبلتن bifa salphaadhaan qubee afaan arabaadhaa qubee qur'aanaadhaa galmaa'uu dandeessu bifi nuti ittiin barsiifnu inni kun alif jedhama kun baa jedhama kun taa jedhama kun saa jedhama kun jiim jedhama kun haa jedhama kun haa jedhama kun daal jedhama jechuu qofa osoo hin taane baa kana maaltu baa isa godhaa maaltu bii isa godhaa maaltu buu isa godhaa taa kana hoo maaltu taa isa godhaa maaltu tii isa godhaa maaltu tuu isa godhaa bifa jedhuun bifa salphaadhaan telegiraamaa fi zoomii fi imoo irratti kan barsiifnu yommuu ta'u sheer gootee atillee sababa namta quraana qara'uudha akka taatu abdii qabna kitaabni nuti leenjirraa kenninu agarsiisa ka jedhamu ammaan dura kitaabni firiin kuma kudhan hawaasa dhaqqabee ture ammallee kitaabni kun nu biratti ni argama warra kitaaba kanallee barbaadan nutti himtanii bakka jirtanitti biyya keessa sinii dhaqqabsiisuu dandeenya waqfillee sinii godhuu dandeenya kana qofaa miti kitaabni kun ammoo akkamittiin ta'uu badha ja'ama akkaataa ta'uu bannaadha akkaataa diliin namarraa deemu kan nama barsiisu yommuu ta'u kitaabni kun immoo kamiif yesuusiin waaqa jedhan ja'a namni 18 hanga ammaatti kan itti islaamawee fi kitaaba hedduu bareedaadha kun immoo al-arba'uun an-nawawiyyaadha kanallee warri barbaadan nu dubbisuu dandeeysanii kun immoo akkaataa salaata nabiyyiiti sallallahu alaihi wasallam akkaataan salaata nabiyyi akkam turte ka jedhu kabarsiisu warri kitaaba kanallee barbaadan nu dubbistanii kun immoo ahkaama heediif nifaasaa waa'ee dhiiga laguu dubartootaati warri kanallee barbaadan nu dubbistanii kun immoo al-arba'uun an-nawawiyyaadha warri kanallee barbaadan nu dubbistanii warri kun ammoo akkuma beekamu kun buluuq almaraam tajriid assarii kitaaba sagalof keessaa qaba gargaaraa barattootaati fi akkasuma kunis buluuq almaraamii warri kanallee barbaadan nu dubbistanii warri biyya keessa jirtan immoo paaspoortii barbaadan paaspoortiillee baalaman ni qabsiifna kana qofaa miti kitaaballee bifa salphaa fi bifa argaa jirtan kanaan kinoo rukniin islaamaa arkaanul islaami khamsa rukniin islaam rogoonni islaaminaa shani shahaadatu alla bifa jedhuun bifa kanaan bifa salphaa ta'e kanaan kitaabotallee ni barsiifna egaa hunda caalaa hojii keessan hojjechaa mana keessan teessanii qubee afaan qur'aanaa barattanii ji'a 3 keessatti qur'aana dubbisuu akka dandeessan isin gargaaraa madrasaa sabaahitti kottaati galmaawaa bifa salphaa ta'een kitaaba kanarraa kan barsiifnuu fi kitaabicha bifa PDF'tiin warroota nu bira galmaa'aniif erginee jennaan bifa salphaan kan barattan ta'a waan ta'eef lakkoofsi ittiin galmooftan kana viidiyoo kana sababa ati sheer gootetti namni tokko yoo qur'aana fixe ta'e waan ati quban qabne akhiraatti mindaa ka ittiin argattu taha nullee sinillee rabbiin nuwaamil keeysuu siniin jenna warra juuzaa 30 qara'uu barbaadellee ni qaraasifna wassalaamu alaikum dhumarratti youtube keenya subscribe godhuu hin dagatinaa